Maqaan maqaa balleessuu qabitti maqaa balleessu. Maqaan kana Kiristoos itti fakkaata jechuudha malee. Itti fakkaata malee wanta Waaqayyo qulqulleessee kabajee eenyuyyuu balleessuu danda'u. Nu ibsine jedhu kan garuu akkasitti yaadu. Kun ilaalcha nama dhuunfaa baay'ee. Nama garuu gara keetti fidda osoo hin taane situ gara mana qulqullummaa dhaquu qaba. Qulqullummaa dhaquu qaba. Yaada keetiinis wanta hundaan iyyuu jechuudha. Waan barbaade beekamu qulqullicha Daawiti. Yaa Daawitiidha. Qulqullicha Daawiti qulqulluun Daawiti yeroo hundumaa kennaa baay'ee qaba baay'ee. Kennaa baay'ee qaba garuu irra caalaatti yeroo hundumaa kan inni Waaqayyoon galateeffatu faarfannaadhaan jechuudha. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu hundumti keessan chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan akkam jirtu akkam yoona keessan akkam turtan har'a baay'ee kan jaalannu obboleessa keenya faarfataa Daaqoon Gammachiisin qabadhee isiniif dhiyaadheera. Daaqoon Gammachiis baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Egaa obboleessi keenya dhugaa dubbachuu fi gama sooshaal miidiyaatiin beekuu dandeessu tajaajila mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidooti. Kanaafis immoo har'a gaaffiiwwan tokko tokko gaggaafannee obboleessi keenya gaaffii keenyaaf deebii kan laatu jechuudha. Waaqayyoon nu gargaarutti. Egaa gaaffiin keenya jalqaba. Gammachiisi eenyu? Isti gammeen iddoo kamitti dhalate? Haalli guddinni isaa maal fakkaata kan jedhu gaaffii kanaaf deebii nu laatti jedhee. Shitolee galatoomaa jechaayi afeerraa gootanii hojii miidiyaa yookaan hojii Toopii Urjii Tawaahidoo tokko jedhamu kanarratti afeerraa waan gootaniif biyya qaba irratti guddaa galatoomaa isin jechuun jaalladha. Gaan itti aansee maqaan koo faarfataa Gammachiis Taaddalee jedhama. Bakka itti dhaladhee godina Wallagga Lixaa Aanaa Hoomaa bakka jedhamutti kan inni dhaladhee guddadhee. Isa booda yeroo barnoota wajjin wal qabatee mana barumsaa koo tokko haga 12 achumatti xumure. Waaqayyo immoo yeroo isaa eegee kutaa 12ffaa intaraansii koo xumure kallattii gara magaalaa Bishooftu dhufee ammasitti tajaajilas barnoota koos gaggeeffachaa jira jechuudha. Ishee dhugumatti obboleessa keenya eebbifamaa Waaqayyoon isin eebbisu. Barumsaaf qofaaf karaa magaalaa Bishooftu dhuftan immoo tajaajila mana kiristaanaas wal qabateeti kan jedhame asumaan ibsanuu godhu. Tole waan nama ajaa'ibu tajaajila ijoollummaa makoorraa qabeen tajaajila. Tajaajila kana ijoollummaa makoorraa qabeen tajaajila jechuudha. Baay'isoo gamanumaan kan hin haasa'uu barbaadu faazarii koo abbaa koo barsiisaa wangeelaati. Mana kiristaanaa jechuudha. Mana kiristaanatti. Baay'ee nama jabaadha. Faarfataa Taaddalee Eebbaas jedhama. Barsiisaa Taaddalee Eebbaas jedhama. Abbaa gaarii abbaa tajaajilatti na jabeessuu qaba. Baay'ee maatii jabuudha. Galata Waaqayyoo innaa durumaa qabeedha kan mana kiristaanaa tajaajilu. Ijoollummaa makeenyaa qabne jechuudha. Daa'imummaa kaatanii jechuudha. Mana kiristaanaa keessatti yeroo tajaajiltan abinnatiidha moo gara mana sanbataatiin kan dhuftan? Gara mana bartuu sanbataadha. Mana sanbataadhaanidha. Manuma sanbataa keessatti tajaajilu maal jennu karaa Abuna Henook jechuudha. Abuna Henook kennaa kabaju naa kennameen maal gitaa marraa dabalii makoorratti baradhee nagama kanaa keessatti jira. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa. Haalli guddina keessanii daa'imummaarraa mana kiristaanaatti kan guddattanidha jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo baay'ee das nama jedha. Ishii gaaffiin keenya lammaffaanii egaa faarfataadhas isinii tajaajila mana kiristaanaa keessatti faarfannaadhaan yeroo baay'ee kan tajaajiltanidha. Kanaafis immoo waa'ee faarfannaa kana tokko uummata keenyaaf akkasumas immoo hordoftoota keenya waan irraa baratan faarfannaa jechuun maal jechuudha. Akkasumas immoo faarfannaan haala kamiin ba'a kan jedhu namoonni amma ilaalaa jirru faarfannaan tokko barumsa dhabuurra kan ka'e yookaas immoo dogongora baay'ee irratti mul'achaa jira jechuudha. Sanaafis isin ergaa qabdan yoo asirratti dabarsan ergaa yoo qabaatan. Faaruu jechuun salphaa miti. Faaruu jechuun waan salphaa miti. Tokkoffaa faarfannaanii galata. Galataadha dhugaa. Aarsaadha. Kadhannaadha. Injifannoodhas. Maal jechuu barbaadeenii
karuma macaafa qulqulluudhaan yoo dhufne faarfannaadhaan kan beekamu qulqullicha Daawiti. Qulqullicha Daawiti, qulqulluun Daawiti yeroo hundumaa kennaa baay'ee qaba baay'ee. Kennaa baay'ee qaba. Irra caalaatti yeroo hundumaa kan inni Waaqayyoon galateeffatu faarfannaadhaan jechuudha. Kanaaf faarfannaan humna guddaa qaba jechuudha. Faarfannaadhaan Waaqayyoon galateeffataa, aarsaa itti dhiyeessitaa, hin kadhataa, birmadduu gaafa baatu, boojuu gaafa boonjituu diinagdee gaafa boonjitu faarfannaadhaan Waaqayyoon galateeffata. Kanaaf faarfannaan kallattii baay'eetii qabuu danda'a jechuudha. Kanaaf faarfannaan bakka baay'eetti qabee ilaalamuu danda'a. Isa malee immoo akkaataa itti faarfannaan hojjetamu jalqaba irratti faarfannaa faarfachuun dura faarfannaadhaan filatamuun baay'ee murteessaadha. Kennaa qabaachuun jechuudha. Maaliif abbaan argee faarfachuun danda'u faarfannaa. Anis kana kan jedhu namoonni baay'een inni maal faarfata jedhanii isuma argan namni faarfatu baay'eetu jira. Akkasii miti jechuudha. Kennaadha jechuudha murteessaan. Kennaadha. Asirratti kan hubatamuu qabu namni kamillee faarfannaadhaan waaqa isaa galateeffachuu ni danda'a. Ni danda'a. Asirratti amanuun mirga nama tokko iyyuu sarbaan jiru baay'ee. Eenyuyyuu uumama harka waaqayyoo kan ta'e kamiyyuu waaqayyoon faarfannaadhaan galateeffachuu ni danda'a. Garuu waaqayyoon galateeffatu waaqayyoon faarfatu malee fakkeenyaaf namni hundumtuu fakkeenyaa sii kaase namni hundumtuu duukaa bu'aa Kiristoosii ta'uu ni danda'a. Garuu filamuu wanta nama jira. Uummata hedduutu biyya lafaa kana irra ture. Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa kana irra ture baay'ee namoota baay'ee to'ata jechuudha. Bartoota isaa 12 hundumaan iyyuu na duukaa bu'aa jedheera. Garuu uummata keessaa bartoota 12 maal godheera? Fo'ateera moo fo'eera? Kun maaliif filatamuudha jechuudha. Namni waamame baay'eedha kan filatamatti godha kan jedhu sana. Isaadha jechuudha. Kanaafiyyuu faarfannaa eenyuyyuu faarfachuu danda'a. Garuu filatamtee immoo keessa adda taatee faarfannaadhaan gaafa baatu kennaa kana qabaachuu adda baasuu qabda. Maaliif qulqulluun Phaawulos immoo hafuurichi tokko jedha. Kennaan garuu gargar jedha. Hafuurri nuti ittiin tajaajilu fakkeenyaaf lallabuun jira, qaddasuun jira, faarfachuun jira. Hojjetama mana kiristaanaa taatee keessa tajaajiluun jira. Waan si ajaa'ibu jechuudha. Achi baanee faarfachuu qofa miti tajaajilaa ta'u. Achi baanee lallabuu qofa miti. Uummata taatee teessee sagalee waaqayyoo barachuun illee agalgala naan ta'a. Ati tajaajilaadha jechuudha. Kennaa kana sii kenna waaqayyoo. Taayitii na dhaggeeffadhu. Taayitii baradhu jechuudha gadi ta'eef kallattii kanaanis tajaajilaa eeguun baay'ee murteessaadha. Hidhee yaada kan qabu. Dhugaa eebbifamaa isiniin jenna. Barumsa guddaa irraa argattan jedhanii adda addaa obboleewwan keenyaa hordoftoonni Orjii Tawaahidoo hundumti keessanii viidiyoo keenya hanga xumuraatti nu hordofuu isiniin jenna. Egaa obboleessa keenya wajjin turtii taasisaa jirra. Obboleessi keenya baay'ee jaalannu faarfataa gammachiis jechuudha. Mana kiristaanaa hedduu tajaajilaa kan jiran keessattuu gara baadiyyaa keessatti kan tajaajilaa jiranidha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko itti boonna jechuudha obboleessa keenya. Dhugumatti eebbifamaa isiniin jenna. Waaqayyoon isin eebbisu. Egaa mee gaaffii keenya sadaffaa irra geenyeerra tajaajila keessatti wanti isin gammachiisuu fi wanti isin gaddisiisu yookaas immoo wanti kun osoo sirrate wanti jettan jira. Tajaajila keessatti tajaajiluuf tajaajilamuu keessatti jechuudha. Tajaajila keessatti dhugaa dubbachuudhaaf wanti na gaddisiisu tokkoyyuu hin jiru. Tajaajilli hafuura. Hafuurri immoo Kiristoos wajjin kan si jiraachisu. Kiristoos wajjin nan jiraadha itti gaddata taanaanati kiristaana iyyuu miti. Kiristoos waliin jiraachaa, Kiristoos waliin dhandhamaa, Kiristoos waliin hafuura isaa duukaa jiraachaa ati nan baddalame yookaan namoonni nan dhibame yoo jette ta'e rakkoo biraadha. Namoonni tokko tokko tajaajila keessatti amma goromsa baay'ee yoo arganii yookaas immoo namoonni tokko tokko hin jira dhugaa dubbachuuf mana kiristaanaa keessaa qoromsi hin dhabamu jechuu miti. Hundiyyuu hin qoramna maaliif garuu jabaannee kadhannee yoo ta'e qoromsa sana injifachuu dandeenya jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko tajaajila kutanii yeroo deeman argitaa miire amma fakkeenyaaf tajaajilumaaf jedhanii amantaa isaanii kan jijjiirratan baay'ee jira. Tajaajila kanarratti jechuudha. Yoo dubbanne fakkeenyaaf akka tisitaa ofaa fudhachuu dandeenya waa'ee tajaajilaatiin isaan. Miti eegumsa mana kiristaanaa isaanii seera mana kiristaanaa eeguu dhabuurraa isaan maal ta'anii turan amantaa kana gaddisanii deeman. Kanaaf wanti akkasii yoo jiraate akkasumas immoo tajaajiltoota amala tajaajiltootaras ta'e
akkasumas immoo haalli kiristaanummaa isaanii maal fakkaata kun oduu sirreeffame kan jedhamu yoo jiraate jedhe. Okay. Asirratti maqaa namaan kaasuudha. Dhugaadha. Garuu namoonni tokko tokko yeroo isaan itti mana amantaa keessa rakkoo tokko uumanii itti awwaalaman jira. Namni abaluuko baay'ee cimaadha, baay'ee faarfata, baay'ee barsiisa. Akkamitti bahuu danda'a? Wanta namoonni jira. Namoonni baay'een akkas jedhu. Kanas akkasiin jedhan nama laalanii deemuudha moo tajaajiltoota tokko laalanii amma namni karuma tajaajilaa sun wanta jedhetti mana kiristaanaa jira yeroo dagatanii jira. Dhugaa dubbachuu jechuudha. Suni akkamiin kan jedhudha. Asirratti kan jedhu Yesuus Kiristoositti amannee gaafa jiraannu nama laallee miti kan deemu dhugaadha. Nuti sagantifame Kiristoosiin lallabna qulqulluun Phaawulos. Waa'ee namaan lallabnu baay'ee. Waa'ee nama dhuunfaatiin lallabnuuf hin qabu. Namni dhiiga Kiristoosiin bilisa bahee namni dhiiga Kiristoosiin fayyuu isaatti amanu yeroo hundumaa waa'ee Kiristoosiin dubbachuu qabee namadhaan akka gootti. Kanaaf amma ekeleen baskaana keessaa bahee ekeleen baskaana keessaa ari'ame waan jedhamu gaafa naga'oonii mana maayii maslee waan ta'u waan fakkaatu. Maaliif beektaa? Namoonni kuni jaboodha. Dhuguma jaboodas. Fakkeenya nuti akkas amma fakkeenyaa fi yeroo inni darbe turtii darbeerratti buleetti teenya yoo fudhatte ta'e buleettiin keenya tokko yeroo hunda waa'ee amantaa ishee ortodoksii kanaaf baay'ee dhimmamte turte. Garuu immoo amantaa ishee jijjiirratti akkamitti jijjiirratti hundiyyuu hoo ittiin jedhesi galee hundumtu jechuudha. Isheen jara sana. Amma maaliin jedha asirratti baay'ee amma asirratti kan hin kaasuu barbaadu. Namni tokko gaafa mana amantaa keessaa bahu nama sana arrabsuun gaarummaa qaba jalqaba irratti. Dhugaadha. Maaliif hundumti keenya beekna waa'ee sooshaal miidiyaa irra oolle gatee jaalalaan moo qabu nama sana. Namni gaafa bahu baga deemtee jechuun barbaachisummaa hin qabu. Maaliif amma nuti ammas gaafa isheen deemtu nuti baga deemtee ittiin jechaa malee waaqayyo waan biraatti jechaa ta'uu danda'a. Mitiire yaadni namaa fi yaadni waaqayyoo tokko mitiire sagalee waaqayyoo. Amma namoonni nuti asii jibbinu meebi Kiristoos biratti warra jaallataman ta'uu danda'a. Utuu isin mana qulqullummaa kana keessa otoo isin si wajjin jira jettanii Yesuus Kiristoos. Warri namoonni suni mootummaa kootti galuuf jirudha. Amma kana yaaduun barbaachisaadha. Adama keessan jira jettee yeroo hundumaa ol qabuun gaarummaa qabu. Tajaajila hin jirretti amma tajaajilaadha jennee namoonni tokko akkuma gannata galuu waan ilaaluuf jira namoonni. Akkasumatti namni waan facaasee hammata. Ilaa ani amma sitti himaa laa odeessoo. Paappaasiin gadi paappaasii ta'e miti mootummaa waaqayyoo kan dhaalu. Barsiisaa wangeelaa gatii wangeelaa barsiisu miti mootummaa waaqayyoo kan dhaalu. Kennaa itti kenname sanaaf amaname yoo jiraate. Hojiitti yoo jijjiire. Amantaan hojii namaaf kaniif osoo hin taane nama qofaaf osoo hin taane hojii itti kenname kennaa itti kenname sanatti yoo jiraate. Amma namee namaan enerjiin jechaa ofii keenya jita yoo ta'e. Kun faayidaa qaba? Namaan enerjiin jecha ofii keenyatti yoo ta'e. Kun faayidaa qaba? Kanaaf iyyuu maal beekuu qabdati gaafa jiraattu yoo biyyuu taanaanii nama qofaaf fakkeenya ta'uu osoo hin taane ofii keedhaafis fakkeenya ta'a. Ofii keedhaatti jiraachaa qulqulluun Phaawulosii maal jedhani? Akkuma Kiristoosiin fakkaadheedha. Akkuma Kiristoosiin fakkaadhe isin immoo eenyu fakkaadha? Ana fakkaadha. Fuul konfiidensii nama adanamu. Sii galee ofitti amanamummaa guutuudhaan fi dubbate kan. Amma koo utoo shakkateetii an Kiristoosiin fakkaadheera isinis Kiristoosiin fakkaadheera. Amma garuu gatii wanta Kiristoositti kenne amanamummaadhaan hojjetee fi maal ta'e jechuudha. Bakka nama biraa iyyuu dhiisaatii anuma yoo fakkaatan iyyuu Kiristoos waliin jiraachuu dandeessuudha. Kanaaf iyyuu kana gadi ta'ee fi dhimma namarratti dubbachuun namarratti duuluuni faayidaa hin qabu. Garuu immoo yeroo tokko faarfataa dhiifamanaa godhiti warroonni amantaa keessa ba'anii amantaa keenya keessa ba'anii immoo waan amantaa keenya yeroo jeeqan hin argine nama sanaa hoo. Amma fakkeenyaaf amantuma keenya keessa duraan turanii amma garuu yommuu amantaa keenya ba'anii amantaa sun akkasudha yeroo jedhan argina. Kanaafuu akkamitti deebisnaaf nama kanan. Baay'ee yaada gaariidha.